Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Kophee irra keessatti Itoophiyaatti sharafni alaa haala olaanaa ta'een ol ka'uun yaaddoo uume. Dabaldhuuf gara birrii Dooraala gara birrii 34 irraa kaasee 43 ture amma 45 gabaa gurraachaa keessatti immoo bakka bakkattiyyuu gara 91 ga'ee jira. Xumura Olimpikii Tokiyoo irratti atileetonni Itoophiyaa seenaa Abaabaa Biqilaa lammeessuuf qophaa'uu himan. Atileetonni baay'een ciccimoo waliin hin jiru. Kan akka Eliud Kipchoge faallee hin jiru. Akkasumallee ka'ee jedhee gaafadhe. Sharafii biyya kana keessumatti umurii waggaa tokko hin guunne kana keessatti garmaleedha kan inni dabalaa dhufe gara birrii Dooraala gara birrii 34 irraa kaasee 43 ture amma 45 gabaa gurraachaa keessatti immoo bakka bakkattiyyuu gara 91 ga'ee jira. Egaan kuni loliisii biyya kana keessatti yookaan nagaa dhabdummaan biyya kana keessa jiru sarara daldalaa sarara nagaa dhabuu baay'eetu himama. Daldalli sulula'aan gaafa dadhabamu hojii dinagdee sululaa hojjechuun gaafa danqaasa'u waan hundumaa caalaa immoo raaguu dadhabuun gaafa hammaachaa deemu namni maal godhaa maallaqa qabu qabeenya qabu hundumaayi gara maallaqa biyya alaatti jijjiireeti kan inni kaa'atu. Kanaaf panic buying isa jennutu jira jechaadha. Namni rifatee dhumatu waan qabu gara doolaaraatti jijjiirratee gara paawundiis gara yuuroo kanatti illee jijjiirratee ol kaa'uudha kan inni jedhu. Maallaqa sun hammin barbaadamu kan gabaa keessatti dhiyaatu gaafa wal madaaluu didu gatiinsaa hin dabalaa. Keessumatti immoo dhiyeenya kanaa kaasee ololli lola kaaba jiru kanaa wajjin jabaatee deemaa jiru. Namoota baay'ee rifaasisuu yaaddessuu baay'ee keessa gataa jira. Ragaan kaan dhugaa kaan dhugaa irraa xiqqoo achi fagaachuu danda'a. Warri humna waraanaa Tigraay jiran as ga'an achi ga'an kan jedhu kuni namoota baay'ee abbootii qabeenyaa baay'ee keessumatti kaaba biyya keenya kan jiran kana yaaddessaa hin dhibbisa. Kun immoo deemee maal godhaa namni waan qabu waan gatii baasu rakaa mi'a gatii jabeessa bitama waan akka daabaa kana waan akka sharafa biyya lafaa kana bitanii ittiin kaa'u ittiin amaleeffannaadhuma biyyoota guddatan addunyaa sadaffaa keessa jiru. Amma qoqqobbiiwwanis dhiibbawwan tokko immoo akka mootummaa Ameerikaa fi Awurooppaa kaamaa gaafa deemu hanqinni maallaqa gara biyya kanaatti imaalu gara biyya kanatti argamu jalqabaa irrachaa deema. Karaa gargaarsaa kan dhufu ta'uu danda'a. Karaa namoonni firootaaf ergan ta'uu danda'a. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa dhufanii biyya kana keessatti hojjechaa jiran baay'eetu jiru. Gaafa nagaa dhabdummaan wanti garaagaraa yaaddessu maal godhanii biyya isaaniitti illee deebuu fi qabeenya qaban gara sharafa biyya kana keessaa karaa seeraan ala bitatanii kaawwatan qabeenya isaanii oolfachuu yookaan gara biyyaatti ergoota gara biyyaatti fidaa jechuudha. Wanti hundumtuu doolaaraan bitama doolaara gatiin dabalee bitama. Kanaaf ol ka'iinsi gatii garmalee fidaa jechaadha. Kan biroodha waan biyya alaatti ergineef waan biyya alaarraa arga galchannu wal bukkee qabne gaafa laan inni nu biyya alaatti erginu rakashaa deema sababa ta'eef wanti biyya alaatti galchinu immoo qaaliidha sababa ta'eef qaawwan gidduu kana garaagarumteen gidduu kana jiru haalaan baay'ata. Balance of trade isa jennu kana haalaan akka negatiivii guddaa keessa galaa adeemu godha. Kan biroo hanqinni doolaaraa kun qaala'insi doolaaraa kun gaafa dhufu idaa ofirraa baasuu irratti gaara guddaa yaaddoo guddaa danqaa guddaa fidee dhufaa jechaadha. Amma mootummaan maal ta'uu qaba? Haala keessatti akka furmaataatti kaa'aman qabu imaammannoonni dinagdee tarsiimoon dinagdeedha. Kanaaf haalli biyya keenyaa kun immoo haalaan jijjiiramaa deemu. Very volatile. Ji'a gara ji'aatti torbanii gara torbaniitti haalli isaa baay'ee jijjiirama saffisaan deemaa jiru. Sababa ta'eef rakkoon biyya kanaa waan akka furmaanni isaas waan akka mootummaan kana karaan itti otomaatik yookaan arjentilii dhaabatee nagaa waarawaan bu'ee walii galteen jabaan uumamu gochuu danda'u tura jira. Rakkoo isaas kanuma sababa ta'eef furmaanni isaas kanuma. Ulfaadhu Dr. Guutuu. Humni finciltoota Tigraay magaalaa Libeelaa to'attee raayyaa ittisa biyyaa fi humna naannoo Amaaraan rukutamaa jiraachuu mootummaa naannoo Amaaraa ibse. Ameerikaanii humnooti Tigraay hamba addunyaa magaalaa Libeelaa jiruu fi eegumsi gochuu qabanii jette. Magaalli seena qabeessa Laalibeelaan kan UNESCO jalaatti galmaa'ee kalee guyyaa humnoota Tigraayin qabamte. Beekaa Toomaa gabaas qaba. Manneen amantaa jaarraa 13ffaa keessa dhagaarraa bocamanii tolfaman 11 qabduu fi hamba addunyaa ta'uun bara 1978 UNESCOon kan galmoofte magaalaa Laalibalaa to'annoo humnoota Tigraay harkaa baasuuf raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa naannoo Amaaraa lolaa jiraachuu dubbimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mul'una miidiyaalee biyya keessaaf himaniiru.
uummanni olola sobaan dogoggoree qeesaa gadhiisee baqachuu hin qabu osoo hin shororkaayin ofirraa ittisuu fi naannawa isaa dammaqinaan eeggachuu qabaa jedhan obbo Gizaachoon. Raayyaan ittisa biyyaa gama isaan ibsa har'a kenneen humnoonni Tigraay dhokachuun Walloo kaabaa iddoowwan tokko tokko qabatan jiraachuu himeera. Itti gaafatamaan qunnamtii uummataa raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetnet Adaana humni riphee seene kun humna milishaa bakkeewwan kanaatii ol miti jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa bakka hin jirre yookiin yeroo faphateera jedhee bakkeewwan yaadee akka Takulash, Kulmask, Mujjaa, Dilbii fi Gaashanaa humni diinaa riphee seenee jira. Kunis adda waraanaa waldiyaa qobboo irratti dhiibbaa uumuuf jedhamee kan raawwatame yoo ta'u, humni riphee seene kun humna uummata naannichaa milishaa fi humna adda Amaaraan ol miti. Iddoowwan qondaalli waraanaa kun maqaadhaan dhiyeenya magaalaa Laalibalaatti kan argaman yoo ta'an Laalibalaa garuu maqaa hin dhoofne. Uummanni ololaan mo'amuu dhiisee humna gara qeesaa dhufe akka ofirraa qolatu aangaan kun waamicha dhiyeessaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa adda waraanaa sadiin humnoota Tigraay irraan miidhaa namaa fi meeshaa jabaa geessisaa jira jedhan Koloneel Geetnet. በምዕራብ ግንባር በወልቃይት ጠገዴ በቆቦ ግንባር adda waraanaa lixaatiin Walqaayit Xagadee, adda waraanaa Qobboo fi Affaar, adda waraanaa Cifraa Miilleen haleellaa raawwatee gara fuulduraa imaluun Itoophiyaan diige jedhee yaaliin godhe milkoofneef gaarreenitti rarra'uun loluuf yaalii gareen shororkeessaa gochaa jiru. Raayyaan ittisaa dhaabbii ittisaa qabachuun miidhaa guddaa irraan gahaa jira. Gama Affaariin warri Affaar raayyaa ittisaaf poolisii federaalaa waliin ta'uun qabsoo cimaa gochaa jiru. Miidhaan namaa fi meeshaa diinarra gahee olaanaa ta'uu qofa osoo hin taane abjuusaa warri Affaar jalaa fashalsanii jiru. መሆኑ ብቻ ሳይሆን ህልሙን አፋሮች አምክነውበታል. Guyyaa kaleessaa humnooti Tigraay dhukaasa tokko malee magaalaa Laalibalaa seenanii to'achuu fi jiraattonni hedduun magaalattii gadhiisanii baqachuu kantiibaa itti aanaan magaalattii BBC'tti himanii turan. Humnooti Tigraay magaalattii to'achuu hordofee finciltoonni hambaa addunyaa magaalattiif eegumsa gochuu akka qaban Ameerikaan hubachiifteetti. Ameerikaan amma dura humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar gadhiisanii akka bahan waamicha dhiyeessitee akka turte yoo ta'u, dubbi himaan TPLF waamicha kana akka hin fudhanne beeksisuu AFP'n gabaaseera. Mootummaan naannoo Amaaraas lafa lixa Tigraay jedhamu hin beeknu jechuun waamicha Ameerikaan humnooti Amaaraa lixa Tigraay keessaa akka bahan dhiyeessite kufaa gochuun ni yaadatama. Dhaggeeffattootni naannoo oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii mani murtii falmii Lamroot Kamaalii fi abbaa alangaa waliigala federaalaa jidduu jiru irratti murtii kennuu fi beellam bira kenne. Lamroot namoota jecha Weellisaa Caaluu Hundeessan shakaman keessa tokko taate mani murtii olaanaa federaalaa bilisaan gadhiise garuu oliyyannoo abbaa alangaan man hidhaa jirti. Atileetiin Keenyaa Faith Kipyegon reekoodii dorgommii Olimpikii fiigicha meetira 1500 haara galmeessuun warqee injifatte. Kipyegon reekoodii duraanii atileetiin Roomaaniyaa Paawulaa Ivan Keetee cabsite. Atileet Sifaan Haasan kan meetira 1500 warqee argate dorgommii kanarraatti medaalii nahaasaa injifatte. Naannoo Afariitti humnoonni TPLF horsiisee bultoota qe'ee isaanii irra buqqaanii buufata hospitaalaa jiraataa turan irratti haleellaa raawwachuun namoota 240 ajjeessuu waajjirri kominikeeshinii naannichaa ibse. Namoonni kunneen daa'imman 707, dubartoota 89 fi jaarolee 44 ta'uu himan. TPLF dhimma kanarratti deebii hin kennin. Afgaanistaanitti magaal guddichi naannoo Nimroos Zaranj jedhamu har'a waaree booda Talibaan to'achuu himan. Kun magaal duraa ka Talibaan to'atu waggoota dhiyoo keessatti erga loltoonni biyya alaa biyyattii keessa bahan Talibaan laf baadiyyaa to'atee amma magaalota gugurdoo yaalaa jirti. Burkina Fasotti namoonni hidhatan ka biyyattiitti namoota 30 ajjeesan. Namoota du'an keessaa 11 namoota nagaa ta'uu himan. Agammaa qaamni itti gaafatamaa fudhate hin jiru. Olimpikiin Tokiyoo ka torbe lamaan duree galee dilbaat kana xumuramuuf deema. Fiigichi meetira 10,000 ka dubartoota bor fiigamirraatti morkiin atileetii Itoophiyaa Latasambat Gidaayii fi atileetiin Neezerlaand Sifaan Hassan hawwii guddaan eegama. Latasambat Gidaayii fi Sifaan Hassan waltajjii guddicha addunyaa Olimpikii irratti kanaan dura wal arganii hin beekan. Olimpikii jairraatti ka hirmaatanii fi Latasambat olaantummaan kan leenjisan Komanda Hussein Shiboo Sifaan morkattuu cimtuu akka taate ibsa. Ammayyuu taanatu dubbisa. Tokko muuxannoon isiin qabdus olaanaadhaan dandeettiin yeroo ammaa kan qabdu deebis immoo xumurattillee ispiidii kan jennu ka san irrattis wal caalu beektaa isa kana irrattillee amma Latasambat godhuun kan isarra jiru akka taaktiviitti marsaa cimsitee itti deemtee isii ofirraa yoo kutin wal qabatanii dhufanii marsaan tokko lama yoo hafu waliin geenyaan xinnoo rakkisuu dandeessi kan jedhu shakkii qaba. Kanaafi finishingii irratti saffisa dabaluudhaan siifantu wayyoo qabaadha.
Kanaaf isin akka isheen injifattuudhaaf latta sanbatu jechuu kiyyaa wanni addatti xiyyeeffattanii irratti tireeningii gootan ni jira. Marsaa cimtee itti deemudha maqaa isheedhaan marsaa booda kanaaf irratti itti cimsitee marsaa cimsaa yoo itti deemtee itti saffisaa yoo deemte ofirraa kutuu dandeessi ofirraa kutuu kan dandeenye xinnoo rakkisa jedhuun sodaa qabna. Siifa nama dorgommii 3 dorgomuu yaaddeetti olompikii kana irratti kun tarii dorgommii 1000 irratti ishee dadhabsuu hin danda'u isin akka leenjisaa tokkotti waan akkasii kana tilmaamuu dandeessu. Kunis inni jira kan namni egaa bobaadhaan miti kan deemu dandeettiidhaan waan ta'eef namni amma wal dorgommii kan duraa 5,000 odoo fixin hedduudhaan immoo 5,500 gulaalli jira achiin booda immoo 5,500 xumurteeti kan gara 10,000 dhuftu wanta akkasiitis seenaa atileetiksii keessatti namni fiigicha dheeraa wal dorgommii 3 fiigee amma seenuma addunyaa irratti hin jiru. Kun waan ajaa'ibaa tokko waan akka taatee haaraa tokkotti kun waan ajaa'ibaati yoo kan danda'amu taate lama fiidee sadaffatti 10,000 irratti dhufuu dhiisiti lama lafa ho'aa sana irratti wal dorgommii lama godhuun baay'ee ulfaataadha. Dandeettiin maan isiitu lama fiidee sadaffa irratti wal dorgommii sadaffaati irratti baay'eetti cimaa kan jedhuun shakkii qaba. Qilleensi Tookiyoo ho'aadha. Tarii atileetonnis leenjistan kanaaf qophiidha. Siifannoo bakki itti leenjitu beektu. Siifanis isiinis Hoolaand Ispeen biyya adda addaa irratti deemtee Keeniyaa fudhatteetti qophaa'uu dandeessi. Isaan waan kanaaf haalallee akkuma beekamu mijeessuu fi akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti biyya keenyatti gannaa biyya isaaniitti boonaa lafa ho'aa fi qabbanaa keenya asitti immoo ho'aa isa kana walitti madaaluudhaaf amma danda'amee jennee gadi buunee gara ishee kanas akkasumas gara mooyyuu mataarra deddeebinee hojjennee irraa garuu haa ta'u ammas ho'aa jechuu hin dandeenyu waan hundaafuu biyya keenyatti yeroo hundaa Olympikiidhaaf alam shaampiyoonaanis yeroo gannaa kana akkasumattis taaneeti kan tanaan duras injifataa turre ammas abdii gaarii galmeessinaa haala gaarii itti qophoofnee jirra waan hundaa irratti jedhee yaada kana kaasuun barbaada. Atileetiksii Olimpikii Tookiyoo kan irratti warqii tokko meetii tokkoo fi naasa tokko kan argatte Itoophiyaan maratoonii medaaliyaa dabalachuu yaadde. Maratoonii dhiirotaa dilbaat fiigamuuni atileetiin Itoophiyaa abdiin eegamu Shoora Qixataa seenaa Abbabaa Biqilaa kanaan dur dalagee lammeeffachuu yaada jedhu BBC hime ture. Biyyaafillee ofiifillee medaaliyaa warqee hin finna jenneetu hojii seeraan hojjennee itti qophaa'aa jirra. Atileetonni baay'een ciccima waliin hin jiru. Kan akka Eliud Kipchoge faallee hin jiru. Akkasumallee Chiroonoo jedhamu faallee hin jiru. Atileetonni akkasii immoo akka Sisaayii Lammaafaa, Leellisaa Deessaafaa, ijoolleen akka Caaluu faallee ijoollee baay'eetu jiru. Ciccima waliin hundumtuu namni wadha jedhee qophaa'ee waanta dhaquuf morkii baay'ee jira jechuudha. Bakka ittiin Abbabaan Biqilaa maraatoonii waggaa dheeraadhaaf kan injifatee turedha. Anis immoo akkanuma seenaan injifatee biyyaaf seenaa godhee deeme kana seenaan sun akka deebi'uudhaaf tattaaffii gochaa jira. Wal dorgommii kana injifadhee seenaa Abbabaa Biqilaan dabarse gara biyyaatti ammas deebisuudhaaf. Dhiirotaanii atileet Shoora Qixataa, Leellisaa Deessisaa fi Sisaayii Lammaa borka fiigamu. Maratooniin dubartootaa ammoo atileet Rooza Darajee, Birhaanee Dibaabaa fi Zeenab Yimar Itoophiyaa bakka bu'u. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma torbaan guutuu nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaasii galgal kanaa duuloolanii fi duinoolan hiikan isan biraatti maanii koomentii keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessaan Aslii Gilgalooti akka torbaan dhufuuf saatii akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.